qabsiisaa jirtan. Adaraa Oromummaa adaraa haadhaaf abbaa baay'ee miidhame waan ta'eef bakka furmaata naa godhaan dhimma fuudha isaatii miti inni jireenya ofii keessaa anas ilmaanis baasee jira sun haala danda'amu miti bicha ispoonsarri sun akka naasirratee tartiiba naa godhatee makiinaa sanas ammoo ka ilmaan kiyyaa maqaa ilmoo kiyyaatiin naa deebisa haala danda'amu sunis yoo heeyyama isaatiin hin taane nuti maqaa keenyaan deeffachuu hin dandeenye gurguraa naa ergaa jedhee dhiibbaa godhaa jira waan ta'eef. Ulfaatuufi karaa kanaan uummanni biyya keessa jirtan mucalleen biyya jira waan ta'eef manguddoo gandaa ardaa gosa itti baaftanii ilmaan kee kana ilmaan kee na duraan dariin jetanii yookiin akka Keeniyaatti walitti dhufan araarsitanii yookiin Ugaandaa yookiin immoo imeela irraa fuutanii ergitanii fi yaaduma jedhu qaba. Karaan gabaabaan kanuma natti fakkaata. An akka keessa beekutti taani warri kana caalaa odeeffannoo qabda yoo jiraatan dubbachuu dandeettu. Asli kiyyaanillee kanan barbaadu kanuma duraanillee kanuma dhabe akka iimeelii sana naa kennuuf maatii isaallee dubbisee yookaan ammoo firoottan isaas zarii isaas nama hunda isaatu dubbisee isas dubbisee inni andu'een awwaalama malee iimeela sana sii kennuu hin danda'u naan jedhe. Ispoonsarri ammootu ijoollee kanaati biyya kamuunuu fudhattee tanqasaaqasuudhaaf heeyyama kiyya barbaada waan ta'eef an ammoo heeyyama sana sii hin kennu. Ispoonsarri sun na duuba hin ta'u ani kaayyoon kiyya ispoonsara san kaansil gochuudha jedhe. Haga tokko hima beeytan hundumti keessanuu asli. So wanti hundinuu huyna kiyyaa ol ta'ee jennaan akka hawaasni kun akkasuma ammootu namni ganda isaatii sheekotiin si galee ilmaan kiyya kana furmaata naa gootee haala ispoonsara kanaa naa sirreessanii makiinaa takkittidha kan jirtu ni beeyta makiinaa sanallee maallaqa dheengedda gadaa resturaantiin naa kenne akkaawuntii kee irratti hin galchee si biratti hin baase akka ani irraa hin fayyadamne si galee. Makiinaan sun kiraa manaa naa galchite sanillee akka inni na duuba gurguraa naa ergaa jedhaa jiru hundi keessanuyyuu quba qabdan si galee dhiibbaa meeqa akkanarra gahaa jiru namni hundinuu ni beeka si galee maaliif yoo hadha dhugaa jirtu dubbatan si galee dhugaadhumatu namaa bula si galee miti ammoo dhimma kana yoo gabbaa'ee hawaasa kiyyatti himan inni nama dhagahuu miti keessaan kadhadhee dadhabeetan gaafa huyna kiyyaa ol ta'uun dubbadhe malee miidhama kiyya gaafa inni ilmoo narraa fuudhu sanillee suuraallee sitti agarsiifadheen ture. Miidhama kiyyallee sitti madheen ture garuu isin homaa naa gochuu hin dandeessan maaliif abbaan ilmootu itti waan garaa jabaate isin kana godhi sana godhettanii isa dirqisiisuu hin dandeessan. Amma wanni barbaadu anillee kanuma akkuma nama tokkorraa sagalee taatanii dubbattanii dhimma isaa tartiiba qabsiisaa jirtan adaraa Oromummaa adaraa haadhaaf abbaa baay'ee miidhame waan ta'eef bakka furmaata naa godhaan dhimma fuudha isaatii miti inni jireenya ofii keessaa anas ilmaanis baasee jira sun haala danda'amu miti bicha ispoonsarri sun akka naasirratee tartiiba naa godhatee makiinaa sanas ammoo ka ilmaan kiyyaa maqaa ilmoo kiyyaatiin naa deebisa haala danda'amu sunis yoo heeyyama isaatiin hin taane nuti maqaa keenyaan deeffachuu hin dandeenye gurguraa naa ergaa jedhee dhiibbaa godhaa jira waan ta'eef.